Bahariin ililliitumee, bahariin maaliif ililliitumee? Bahariin sababa tamsiilee fuudhuuf ililliitumee. Dhugaan dhamas soba, hammam dhugaa ta'e. Akkasuma ijoollee lama ta'anii mana tokko keessa dalaganii warroota dhiibbaa guddaa irraan qaa jiran sababa siyaasaatiif jechuudha. Kuni maaliif barbaachise? Siyaasaa fi namni mana namaa dalagu siyaasaan dalagu walitti dhufu jechuudha. Dhugaa dubbachuuf waan baay'ee nama gaddisiisudha. Kanarratti deebisee wantoonni nuti ilaallu waa'ee kanaa fi waa'ee jireenya namoota gaa'elatti seenuuf deeman akkasuma tamsiila baharii ililliin hoo maalirra jirti kan jedhudha. Ililliin maal keessa jirti kan jedhudha. Inshallah waliin ilaalla. Bismillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jirtu akkam nagaa keessan biyya keessan isin jecha uummata qashtii. Video keenya please like godhaa, share godhaa, subscribe fi akkasuma namoonni yaada qabdan yaada keessan nu barreessaa isiniin jenna. Ifuma asirratti maal dubbachuu barbaade hadha video nuti waliin ilaallu bahariin ilillii tumee, ilillii maaliif tumee, ilillii jaarsi jaartii duruma tuma jechuudha. Jaarsi jaartii ni tuma dhugaadha homan jiru jechuudha. Yoo isin maal taate, yoo isin kilma waan inni jedhu dhagahuutitti yoo isin isa harka ala bayuuf yaani hin jiraamiti akka fedhetti bula kan jettu taate akka fedhe dubbadha kan jettu miidiyaa irratti baatee kan jettu taate jaarsi jaartii dhufi sirriidha ni tuma jechuudha. Maaliif niitii isaa waan taateef jechuudha. Garuu isin yoo akka biraatitti uf laalte hin beeknu malee garuu hedduu takkatti yaani dhiirumatu dubartii bulchaa. Wantoonni akkasii hin deemaa sunillee immoo tarii waa'ee tasliimatiif tumii jechuullee danda'a. Tokkoffaa yoo tumamtellee kaan isaan tolitti beeka. Isheen abbaa manaa isii waan hin dhageenyeef jecha inni jedhu gorsa inni gorsu waan hin dhageenyeef jechuudha. Kuni kana fakkaata. Hadha wanni isin dubbachuu dhufe ijoollee keenya biyyoota ambaa keessa dalagan keessattuu mana namaa warroonni dalagan hedduma takkatti yaa'anii dubbii daangaa dabarfataa jirta. Lubbuu keetirratti illee dhiibbaa geessisaa jirta. Maaliif yoo jettanii lubbuu keetirratti akkamitti dhiibbaa geessita? Hamma yoomii siyaasadhaan duuta. Hamma yoomii cunqurfamti yaani mana namaa teettee yaani nama waldhabdee lubbuu kan kee baafta jechuudha. Waggaa 4 dura na fakkaata. Waggaa 3-4 dura dhiibbaa hedduutu ijoolleen Oromoo maalidhaan jedhanii sababa siyaasaatiin sababa baqqaan jiraa miti namoota garaagaraa afaanota garaagaraa dubbatanii dhiibbaa hedduu walirraan geessa. Maaliif akkas ta'e? Nuti yeroo hundumaa maaliif? Tokkoffaa obboleen kiyya mana tokko keessa yeroo nama wajjin nama lamaan dalaytu yookiin nama sadii dalaytu amala keessirraadha. Mucaa tokkotu gisee tokko dhugaa isiniin dubbachuuf saba biyya biraati mucaa isee wajjin dalaydu Indoneesiyaadha. Mucaan kun mootuyyuu isin ijoollee walloo na fakkaata akkasitti turte. Akka tasaa taane gisee tokkotti ji'a 5 duratti mana ana gisee sanii xiqqoo maatiin kun deemanii achitti wal agarree jechuudha. Inni boqonnaa ji'a 2 qabaa ture. Hanga maatiin biyya biraa deemanii dhufaniif yeroo sanii jechuudha. Mucaa sanii wal agarree maaliif deebitee bar maatii akkam na jaalatu maatii akkatti na jaalatan agarree akka maatii kiyyanaa ta'anitti isheen takka dhuftee erga dhuftee duubatti anuma xamaddee qabdee. Maatillee na jaalata gaafa xamaddee na qabdu waa tokko bakka ofii warri natti hin dubbatu ofii anumatu ofii kiyyaa dadhabee yaa rabbi mana akkasii sannaa hirjette. Mucaan sun yeroo hundumaa galgala yeroo salaatti hundumaa ilaa du'aa isii kadhachuuf sa'a tokko teetti. Maaliif bakka akkasii bayeessan caalaa yaa rabbi bakki sun sirriitti naa ta'e jettee dubbatti. Namni gaafa si jaalatu mana keessaa gaafa manni bira dalayde si jaalatu ta'u wajjin dalaydu sun si jibbiti. Akka isii jaalatan feeti. Akka isii jaalatan saniif ati mootu akkam godhu qabda amala waliin haasa'u jechuun walitti fuula gooruu dhabuu keessa keetti beentete himachuu dhabuu waa hunduma keessa amma isheen sun albee qopheeffatte akkamitti bari ani kanan jedhu dalagaa baammoo lubbuu namaa baasuu baala. Wanti kun baay'ee mati sirrimatti nama dhibachuudha. Maaliif hojjettanii namoonni keenya nama keenya dhiisatiyyuu sabnuuti biraatu gaaf lubbuu namaa baasee isin lubbuu namaa baase rabbiin lubbuu isaanii baasa. Garuu akkamitti isin yaadde wantoonni akkanaa kun immoo erga jiraate ragaan isii qabaatte waraabbattee kaayachuu qabdi. Akkuma amma gabbaaftee kanatti
ufgattanii taa'ina mana namaatitti nama lama sadiin kadalagan hedduutu jira gisee bada irratti agarru jechuu gisee ijoolleen wajjin deemanitti garummootu waan ajaa'iba keessaa namni akkamitti lubbuu namaatti baasuu tanaaf yaada maal balleessiti akkuma isiin dalagatutti isillee dalagatti maaliif walirratti dhiibbaan ga'uuf deemama ummanni kun maal yaadetti jireenya isaa kana inni kabayeef maa inni biyya jireenya isii fooyyeffachuuf biyyaa baate lubbuu namaa baasuuf biyyaan baane jechuudha. Bilis asiin dura Saudii keessatti waan ta'e beektu miti nama tokkicha baasee nama hunda bakka biyya Itoophiyaa jedhamtu san guutuu Itoophiyaan nama ajjeefti jedhamee beekama. Ijoolleen keenya achi keessa jiran amma damoosni qixxeen hin kennan keessattuu ijoollee dhiiraa qixxeen hin kennamuuf. Ji'a lama kennaniif ji'a lama ogeessa sadii kennaniif sababni bakka ajibbiinsi gochi namni sabni kun hojjetu wanni uummanni kun dalagaa jiru baay'ee nama sodaachisa jechuudha bakka gochi suuqaneessa dantaa kan qaban lubbuu namaatti ka dubartii dantaan qabu ka dhiiraa dantaan qabu jechuudha. Maaliif akka ta'e bichaa hin beeku uummanni kun immoo akka isaan yaadan bichaa hin beeku waan dhiigni namaatti mi'aayu immoo hin beeku biyya keessattis akkas ta'e biyya ambaasittis waan dhiigni isaanitti mi'aayu hin beeku dhiigni namaa isaanitti waan mi'aayu hin beeku. Namni nasbee namaa baasee hin taa'u garuu isiin immoo akkasitti ilaaltetti tarkaanfii bocata kanarratti fudhachaa jirtu baay'ee tokkotti miira nama keessa galchuudha waan dhugumatti nuti obboleeyyan keenya hiriyoonni keenya mana namaa dalagan namaa hojii dalagan waan isaan keessa jira wal beeyna hin beeynu haa ta'u garuu waan hunduma keessattuu of eeggannoo godha of eeggannoo mallaqa keessan irratti of eeggannoo godha hirriba keessan irratti of eeggannoo godha. Yookiin immoo maatii bira jirtanii bakka waliin haasa'uudhaan nuun taane jedhaa bootaa jijjiirradha. Nafsi keessan hin baasina. Maaliif yeroon ammaa kun baay'ee sodaachisa. Asiin dura Dubaay keessatti wantoota ta'an hin beektan. Gaafa mucaan kushiinatti kufte jedhama. Gaafa mucaan kushiinatti kufte jedhamee mucaan sun rabbiin jaallata firdoosin isii haa gammachiisu. Abbaa isii kuffisee hin beeknu. Kana keessatti mootuyyuu ta'asiin dura meeqa kamtu mallaqa wal jala hatee bahee bade. Meeqa kamtu jechuun keessattuu Dubaay kana keessatti addumaa yoo jedhu bakka firidamii yoo jedhame akkuma fedhan wal qalanii wal dhiisanii maal jechuudha. Akkuma feetetti jiraattee akkuma feete baatee akkuma feete galta. Ana ajaa'ibdanii jirtan. Baay'ee maddi jechuudha. Maaliif akka ta'e bichaan beeku ilmi namaa kun akkitti inni yaadu bichaan beeku wallaahi. Sirrimatti bakka akkitti isaanitti yaadan adda jechuudha. Garuu ijoollee keenya bakka jirtanitti rabbiin isin biraa jiraatu, rabbiin isin haa tiisu. Wallaahi ani waan jiru takkallee qabu nu hundinuu tika isaa baanee galla rabbiin nu haa tiisu. Rabbi waa hunda keessatti najaa nu haa baasu. Of eeggannoo godha. Yeroo baatus yeroo galtus mallaqa keetis jeeb godhee laalladhu. Bakka ergadhu yoo baqqaachu maaliif ergadhu dirqama jechuudha maaliif haalli keessa jirtu ni sodaachisaa wantoonni ta'amaa jiru waan sodaachisu baay'ee nama sodaachisa jechuudha kanaaf waa hunduma keessattuu of eeggannoo cimaa godha sababni isallee maaliif yoo of eeggannoo cimaa godha borullee kalaas ati inshallah rabbii waa isin irra geessini mallaqa keessan gara biyyaa ergachaa yoo isin hin ta'in immoo kaaseeran jirta gara seeratitti deebitanii waan akkanaatu jira. Beeksisuun dirqama keessan ragaa waan san immoo waraabdee kaachuun dirqama keessan hatta yeroo raftullee of gattee rafin maaliif waan si mudatan beeku. Namoonni nama lama wajjin dalagan ani garuu alhamdulillah rabbil alamin takkaayyuu mana nama lama wajjin nan qunnamee beeku garuu bakka akkanumatti ijoollee yeroo argutti in arga badharratti malee waa tokko alhamdulillah rabbi inni bicha namoonni tokko nama wajjin odoo dalaganii hiriyaati akka turte hiriyaan teessuni bakka inni hawwiti nama lama wajjin dalagu akkasuma nama lama wajjin dalagu isiin Oromoo fi isiin saba biraati jechuudha. Kanaaf bakka namni wal mata'ee kennu wajjumaan jiraata jechuudha. Tokko immoo bineensuma ta'ee nyaachuuf deema tokko immoo wal jaalala walii qaba kabaja walii qaba bakka namni keenya akkitti isaa yaadanii fi bakka garaagarummaa jira akka namni keenya yaadu fakki isaan yaadan garaagarummaa jira. Tokkuma inni ka dhiibbaa fidaa jiru siyaasadha jechuudha. Dhimma siyaasaa fi dhimma zarummaa inni wal qoodu santu keessa jira. Maaliif bakka kanatti mootiyyuu hojii fi siyaasa walitti dhufu. Hojii fi ati saba kana walitti dhufu. Ati Oromoo, ati Guraagee, ati Silxee, ati Walaayittaa, ati Sidaama hin jiru. Yeroo namaa akkasii miti jechuudha. Nama wal ta'ee jiraachaa jira jechuudha. Kanaaf
waltaa jiraadha amalaa wajji jiraadha warra jallatallee rabbiin isaan qajeelchu maaliif isaan jallataniiti malee qajeelaniiti miti isin jechuu barbaada hordoftoota kabajamtoota keenya hani viidiyoo kiyya asumarratti dhaaba hamma viidiyoo biraatti walitti deebinutti please like gochuu share gochuu subscribe gochuu hin dagatina turtii hamma yoonaan wajjin turtaniif hedduu takka galatuma assalaamu alaikum warahmatullahi